السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتني في ياكي سني نتنجرا الحمد لله رب العالمين. هذا كوبيتك شو تكاوان مفاملي ويكواني فنجرا مالي بي من كيساتي كنتو تتكم ويوان منو مجران كوغودي مالي في مامي سابيتي المارجتي يرتي سو سيدان congratulation بغربنا غاسي كي بغاد الماتاتي جيتشو دافيو كيكا كوبيسني جرا مكا obboleessa isaatiin yookiin obboleessa kiyyaatiin kanaaf ammas biratti uumamana jiran daddafee akka guyyaan na jalaa muufnee fi qoqopheessee bituufillee na jalaa akkuma argitan muufillee godhaa jirra meeshaalee waa ergachuu hin dandeenye. Meeshaa laali meeshaa waan itti goonuu yoo dhabne daa hundaa keenne meeshaa waan itti goonuu dhabne saanii feekii fayyadamne kanaaf nummoo obboleessi keenya nu dhalatuun isaa gammachuu guddoo waan ta'eef waan gammanneefi abbaa keenyaaf saadhateennas gammachiisu waan feeneefi keessanu congratulation isiniin jenneerra nullee gammannee jirra amma maal gootanii wantootaan qopheesse laaltanii gara ajaa'ibaati anamma ila lubbuurraa qabee taa'anii jira waan godaan tun qopheeffan nu hordofaa hin argitanii share like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna obboleessa keenya kan nu dhalateef illee rabbiin ilma argitanii akira duniyaan gammadu hafizul qur'aaniin ta'u faamilii isaa gammachiisu haadha abbaa isaa kabaju akka nu ta'u du'aayi nu godha obboleessaan gabaa isaa kabaju sirriidha. Sulaiman Faatillee kun aziranii abbeera argatanii isaanillee maasha Allah jenne abbaa keenyallee haadha keenyallee rabbiin argitee dabalee akka itti gadaa kennu kanaafi du'aayi nu godhaafi isiniin jenna amma waan qopheeffanne gororri osoo afaan isiniin jenne isin garsiifna nu waliin turaa keekillee ka ajaa'ibaa kana tolchine ilaale itti yaannee buufnee asii achi gorree garana gorree itti yaannee tiniin design goosifne keekii kanallee kanaaf nu hordofaa isiniin jenna lubbuun keessa wajjumaan tura gochuu qabdanii sheerlee gochuu qabdanii achumaanu yaada keessa laala maamin waan barreessaa fi maamii fi baaballee isaan lachuu hin argani abbaan keenyaa fi haati teennallee hin argani isaanillee waan arganiif du'aayi godhaa fi haa isinii dubbisanii isaanillee du'aayi deebisanii isinii godhani ayyee amma nu hordofaa isinii argisiisa waan itti jiru. Okay, daawwattoota kiyyaa amma kun argitanii biffee kiyyaa agartanii jirtanii amma laaqana keenya nyaannee sana boodammoo sagantaan keekaan jira hanga xumura qophii kiyyaa kana wajjin turtan affeerraa kooti nu faana tura. Kunoo kana fakkaata asiin akkana deebi'ee maasha Allah. Keekiin achi keessa jira. Keekii ajaa'ibaa ka dizaayiniin isaa sitti tolu wayiiti. Duuba kaayoo argitan sanboota waliin murree laallaa nu hordofa. Ayyee maasha Allah kunoo kadeelomne yeroo laanchiitiillee yaa laaqana qopheessinee jirra amma kunoo laaqana nyaataa jirra agartan ijoolleen gara abbaa ofii deemanii jiranii anis ka ruuza kakko kolleen hin jira huno ruuza nyaataa jira daabboo ni jira daabboo ani keekii maqaan arguu guddame ka ajaa'ibaa in jaalattanii sinuu gorora yaaftan amma yoo argitan hin beekaa. Nyaannu jennee jirra. Maaltu si dhagahame meesii? Intarvii duraanis intarvii gochuu qabaa beektaa? Mee maaltu si dhagahame gammachuu obboleessa argachuu keetiif obboleessa haaraa argachuu keetiif maaltu dhagahame yookiin? Gammachuu hagana hin jedhamne na dhagahame jedhee yoo sallaa. Haadha keennallee abbaa keennallee rabbiin akkanumatti yeroo maraa gammachiisu. Amiin. Nasraddiinii keennallee kan dhalate ilma argitee akiraa duniyaatti gammadu. Gammachiisiin haa ta'uufi. Gammachiisiin haa ta'uufi. ilma argitee hafizul qur'aaniin ta'u ka doktora ta'u injiinara ta'u barbaade ta'u
Rabbiin haa taasisuu, Rabbiin nu haa guddisuu. Wallahi anillee baay'ee gammadee jira maaliif ilmoon tun yoo dhuftuu rizqii baay'ee qabattee dhuftii baay'ee irraa gammaddanii maaliif ijoollee mateen irraayyuu yoo laallu kun yeroo jarri jirtuu fi yeroo jarri hin jirre garaagarummaa hedduu argina. Kanaafuu baay'ee gammadee jira obboleessa koo. Baga nagaan gara addunyaa tanaa dhuftee addunyaan tun maal akka fakkaattu soo viidiyoo seef ta'ee ta'a gaafsa immoo nuuf himta. Guyyaan amma nuti celebrate godhaa jirru kun ati dhalattee guyyaa sadaffaati. Istiin sadaffaa keetii qaba dubbii kana gaafa inshaallah ta'ala rabbii warra sanuu taasisuu teennee waliin laalla ta'a maaltu beeka. Oke, daawwattoota keenya amma hunda xumuree jirra gara keeka kennaa deebina. Keeka kennaa obboleessa keenya baga dhuftee sagantaan kun keetii welcome siin jenneerra garisa. Yaa situ banuu qaba durumaan dogoggoree beekte. Keessaa baasta malee kaartoonii ma keessaa iyyuu. Akkasii? Yaa baasi. Welcome. Wow, Bota Sulaiman. Mashallah. Welcome bela jenne jarra Nasruddin. Mashallah. Bilal is thank you very much. Uno lala. Taisu ya Nabila me tai. Kota. Achira dubbisuni dandeessa. Maslala. Nabila tai me? Nabila jirfi eegate jirti. Mama ikara gol bare. Karagol. Uno lala. Welcome Nasruddin. Ya dah uno lala. Masya Allah. Keekii keenya ni muranii adde Nabilaan isaanii qabattee jirti. Batbaadheedha akkuma beektanii ajaa'ibsiitii miti waan kamiifuu kennattu amma barbaaddu keekii amma barbaaddu keekicha bocoqxii albee abbaa Nabilaan wal qabatanii jiranii. Kot hojii murra. Keekii mura mama. Kot jira. Asii goofti si jalaa garagalchiti abdi. Koi. Smarty dabaree waan ol fuudhee hin dhiistuuni. Oh, keekii murraa. Dhaabadha. Kota Sulaiman isin hunduu kota. Qaba gaa isin hunduu. Sule. Harka kunyaan ini qoy. Qaba. Ara qaddamina. Bismillah. Nasruddin Mashallah. Kita tak ada was ni gerak. Waan hagadhumaan daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa du'aayinuu godhaa isiniin jennaa baga gammanne isiniin jennaa haadha abbaa keenya. Oolmaa keenyarraa yoo sheer isinii gooneerra jechuun waan guyyaa har'aatti oollee kuni caammaa keetii.
Kanaafii guddaa isin jaalanna Nasruddin Okeenna guddaa sirriitti jaalanna isin jenna viidiyoo kana yoo ilaalte guddadhu iddoo ga'ee atillee akka nuti horree guddannee dhalannee guddannee maatii godhannee maal kana bu'aa bahii kan hundaa keessa ilma bahuu si haa taasisu umrii si haa dheeressu Hafizul Qur'aanii si haa godhu aalima si haa godhu doktora si haa godhu kaaddunyaan jala bultu si haa godhu isin jenna Anga kopi berarti nulit deebinuti kopiin keenya kan kanuma like share subscribe gochuudha mati keessan barangana afeerra teenya anga waan berarti walitti deebinuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh